warreen kafruu jechuun maali yoo jenne haqa jiru sattaruu jechuun hagooguu jechuun ummanni akkasii sun jechuun kufrummaa isaaniitiin jechuudha amantaa kana kan haguugan jechuudha ifillee itti fayyadamuu dhabanii hawaasnillee akka itti hin fayyadamne isaan nan godhan sawaa'un alayhim inshaallahu sawaa'un alayhim isaan irratti walqixa jechuudha inni sawaa'un kun bimaanaa mustawin alayhim jechuudha isaan irratti waluma qixa maal goona dubbii tana awwalumaan lafa keenya jechuudha khabar muqaddam jedhanii kanaafu isaan irratti walqixa maaltu isaan irratti walqixa a'anzartahum ati isaan dinniinuu fi isaan sodaachisuu fi shari'aa isaan beeksisuu fi itti geessuun isaan irratti walqixa am lam tunzirhum laa yu'minuun fuuldura deema waan ta'eef isa kana dubbiin warreen kafran sawaa'un alayhim isaan irratti walqixa maaltu isaan irratti walqixa anzartahum ati isaan dinniintus isaan beeksiftus isaan gorsitus am lam tunzirhum ati isaan gorsuu baattus jechuudha gorsuu fi gorsuu baattus itti himtus himuu baattus isaan irratti walqixa warreen kafree jechuudha laa yu'minuun maaliif isaan irratti walqixa yoo jenne silaan gorsaan namni fayyadamuu qabaa mire gorsa kanaan isaan hin fayyadaman waan ta'aniif laa yu'minuunan jechuudha wahum laa yu'minuuna dhaduun khabar mubtada mazuu inni kun fuulduratti wahum laa yu'minuun isaan hin amanan waan hin amanneef jecha gorsitus gorsuu baattus beeksiftus beeksisuu baattus wanni isaan irratti walqixaaf isaan hin amananii tanaaf isaan irratti walqixaa jaa jira. ختم الله على قلوبهم الله سبحانه وتعالى onnowwan isaan irratti firmaa godhe jechuudha ni cufe akka wanti takka keessaan baane akka wanti takka itti seenuu hin dandeenye jechuudha isaan onnowwan isaan irratti cufeeti hagoogee jaa kallaa barraana alaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun kanaafu tartiibuma jechuu dilii kana dalaganiin onnee namaa tanarratti nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam akka juuti innal mu'mina idhaa aznaba zamban kaana nuqtatun sawdaa'u fi qalbihi akkanumatti alama gurraacha tokko onnee kanarratti onneen kun ifa qabdi akka uumamatti yoo nif rabbiin duraan sa'adaa keessa dabarsee kanaafu tartiibumaan gurraachummin kun itti deemee waan juuf jecha kanaafu Allah subhanahu wa ta'ala onnowwan isaan irratti ni cufe ni hagooge firma irratti godhe wa ala sam'ihim dhagaa isaan irratti illee ni hagooge duuba akinnatan yabqa'u akka jedhan kan gubbaadhaan odoo takkittiin ta'in bar isaan irratti qollofe isiisan maftaan irraa banuu danda'u sin jiru rabbi subhanahu wa ta'ala akka isaan waan kana fudhanne godhe jechuudha maaliifi falammaa zaaqu azaaqa Allahu jedha hogguma gartee isaan jallatan rakkoo kanaaf kanuma tattaafatanii kullu masalu limaa khuliqa waan ta'aniif kanaafu jechuudha rabbi subhanahu wa ta'ala firmaa isaan irratti godhee hagoogee cufee onnowwan isaan irrattis wa'alaa sam'ihim dhagaa isaan irrattis jechuudha wa'alaa absaarihim ghishaawah وختم على سمع وقلبه جمع السورة جاسية لكوسا دمي سدرت ججودا وجعل على بصر غشاوة جتس قنابو وعلى أبصار إجين إنسان رتي غشاوة حقوق جردو إجين إنسان خنتي حقوق جرا حق أجرون أرجع ما قارب بالرخاي قنابو ججودا إجين إنسان رتي ساق خن أرجودا حقوق ترتي جرا قنابو ركون كنا amma ijjeen isaanii kanaafi onnowwan kana heddummeessa dubbate rabbiin oguu dubbattu jabbiidhan jechuudha. Sammii kana immoo tokko godheeti dubbate jechuudha.
maaliif inni kun mazdaraa inni kun ammoo mazdaraa miti waan ta'aniif fi ismal'ayni waan ta'aniif harasaniin jamma'ee inni kun ammoo tokkichuma kanaatu ma'anaa jarri lamaan qabu sani heddumina san qabaataa jedhaa jiran. ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم إسان سنيف تهادا إطاعة جيتشوني إسا لالسات جيتشودا تعذيب جيتشودا من في حبسيب كيسا قبجا جراني خنابو إسان إفتادا عذابني قرتك إطاعني قداته جرى كافر توتا خنافتادا كتن إيسو جرى جرى خالد. ومن الناس من يقول أما جرى غاغر غغلي مذبذبين بين ذلك لا من هؤلاء ولا من هؤلاء خجو خنت سين ديما أمنتا ده خقولة خجن خنت سين ديما خناف جيتشو من كون يا إغدا قبوان تاني في آتوتا غرا خد سدي إسان كنرتي رب سبحانه وتعالى أول سورة كنرتي دبت جاجراني سديتان كنرق أبي غرا آتوتا هدوتي ديما جيتشو خنافو هم مؤمن كل جنة جا خن كبيرة شالله جنة جرا إن خنا أمبو أمتهم مزبزبو تج أن كان مزبزبين لا من هؤلاء ولا من هؤلاء خجوخان قبان إسان جتورا قامان تنا أمة مسلمات وجنجرا خيسان أمبو كافر توتا وجنجرا خنافو أمتوتا خنا فرقة سالسة جناني توتا خينيا خنافي توتا الله قمسيتين وأول أبدير جيجا ومن الناس نمر نجراجا من يقول آمنا بالله نما جيتشون كوني ناس بوجدا أصلي نساء أناسي رجا أناس جيتشولا حمزة نساء تخفيفة في الراقة إني ناس في أناس كده مخوني maal irraa namni kuni naasii fi unaas jedhamuu danda'ama guujeen waa'ee sosso'insaati. Maaliif jechuudha oguu deemu kana ilmi namaa kuni akkuma wanni biratti jechuudha qaama sosso'aa deema jechuudha. Qaamni namaa sosso'a. Kanaaf waminan naasi namarraa ni jira man yaquulu. من يقول آمنا بالله Nama ji'uutu jira jechuudha. Nama afaaniin ji'ulaan. Yaquluuna bi afwaahim jaa maalessa fi quluubihim jaa. Kanaafuu namarraa ni jira nama ji'u jira amannaa billaahi nuti Allahatti amanne warra ji'u jira warra waan kana kaasu jira nuti mu'mintoota nuti muslimtoota nuti warreen gaggaarii akkanaati warreen ji'u jira jechuudha warra amanne Allahatti amanne ji'u jira. وباليوم الآخر guyyaa addunyaa tanaaf irraa booda guyyaa addunyaa kanaaf irraa boodatti illee warra amanne ji'u jira jechuudha. Maaliif jechuudha furuuda jechuudha imaanaa keessaa isa kana walitti qabeeti gama hadiisatiif gama quraanaatti illee dubbatan jechuudha. Arkaan islaaminaa imaanaa kan jennu san keessa. Maaliif akkatti hafuuniin ka'aa jechuu kana beekuu guyyaa jazaa sanii namu hojii ifiitiin kan galata galfamu sanii warreen Allaatti amanne jedhu jira kan guyyaa akhiraa addunyaa tanaaf irraa booda guyyaa qiyaamasis ni jedha. Addunyaa tanaaf irraa booda halkantu isa booda irra hin jirre. Booda halkan booda irra osoo hin jirre guyyaa Jum'aa jedhanii kanaafuu Jum'aa gaabaatii tanaati akka gartee amatatti lakkoofsatti kanaati namni beeku hin jiru. Kanaafuu guyyaa Jum'aati taati jaa Rasuul alayhi salaatu wassalaami. Guyyaa addunyaa tanaaf irraa boodatti illee amanne warra ji'u jira jedha. Wamaa hum bimu'miniin. Isaan ammoo waan ta'ane mu'mintoota waan ta'ane afaaniin lafaan malee afaanumaan akkanuma jedhan malee isaan mu'mintoota waan ta'ane jechuudha. Qaadaa namni rabbitti amane inuma ni sodaata'u wama gaarii qabullee hojiidhaan jidduu gartee sodaatii fi jidduu gartanii ammaan tana kajeellatti namni taha min azaabi rabbi mushfiquuna jaa min azaabi rabbi ghayru ma'muun jaa if amananii qoma if dhaatanii warreen akkana jiru kuni isaan suni waa mu'mintootan taane jaa jira. يخادعون الله دوبا جرتين الله خدع جتون خدع جتون كوني rakkoo uumuudha fasaada uumuudha jaa jirani
takka waan takka dhoysuu jedhaa jiranii. Kanaafu jechuudha akka afaan keenyatti jarattiin Allahumma sossoban jechuudha. Nuti sitti amanne jedhaniiti guyyaa akhiratti amanne jedhaniiti sossoban. Kana malee hoo mu'mintootallee sossoban jechuudha. Akka yaada isaanitti Allah sossobanii. والذين آمنوا warreen amanallee sossoban jechuu jarri kun fasaada fi dhoksaa wantoota adda addaa itti dalagaa jiranii. Ummanni kun qaamni fiifuu amantaa akkatti himatu kun qaama kanaa hin qabanii. وما يخدعون إلا أنفسهم amananii jiranii Allah sossobanii warreen amanallee sossobanii. Ayya. وما يخدعون إلا أنفسهم isaan ammoo waan sossobanii jedhama isaanii fakkaate malee Allah sossobuu fi warreen rabbitti amane kana dhoksaadhaan badii tokko tokko irratti hojjetu jechuudha. Gubbarra gaa diddibanii nama keeti jedhanii wantoota akkanaa kana dalaguun wama yaqda'uuna isaan waan sossobanii illaa anfusahum lubboowwan isaanii malee waan sossoban jechuudha. Rakkoowwan kana garma lubbuu isaanii deebi'a malee haaliqa jechuudha wanti kanarraa ga'uun jiru jechuudha. Gubbaa gaa nama rabbii ta'anii keessan kufrummaa mul'isanii akka waan gartee ilmaanatti amananii fakkaatanii mu'mintootallee sobuudhaan isaan sun lubbuuwwan isaanii malee waan sossoban jechuudha. وما يشعرون Isaan ammoo waan beekan jechuudha. Shu'uura jedhan kana hanguma beeyladaa waa beeytullee beekan jedhan. Beeyladaan tuni wantoota isaa faayidaa qabuu fi wantoota isaan faayidaa hin qabne beeyti jechuudha. Kanaafuu bakka lagaa takkaa ogguu fidan laga san kan takkaa bahee hin jiraanne yoo ta'e loon ittiin deeman duuba. Maaliif bishaan kun yoo rakkoo nutti fideen beekuu yaada jedhamu jira jechuudha. Kanaafuu shu'uurri jedhan kuni beekumsa gartee amma beeyladaa kanallee jechuudha. Wamaa shuruun isaa waan beekan ammoo beeyladaa waa beektu takkallee waan isaanii faayidaa qabuu fi waan isaan rakkoo isaan irratti fidu kana addaan baafatuu hin dandeenye jechuu jarattiin kun. في قلوبهم مرض Fi quluubihim jechuun onnoowwan isaanii keessatti jara kana rakkoon maali yoo jenne onnoowwan isaanii keessatti ni jira maradun dhukkubaa jira jechuudha. Dhukkubaa jira jechuudha. Dhukkuba jechuun maali jennu haalattii duraan fayyaa takkarraa namni tokko bahuu jechuudha. Rakkoo takkaaf jechuudha. Xabiyaan isaa kun jijjiiramee bifa sani. Kanaaf onnoowwan isaanii keessatti dhukkuba munaafiqummaa, shakkiidhaa, adda addaa jechuudha. Dhukkubaa jira. Dhukkuba munaafiqummaatu onnoowwan isaanii keessatti jira. فزادهم الله مرضا Allah subhaanahu wa ta'aalaa isaaniif duuba gartanii ida'ee dabalee maradaa. Dhukkubuma مرضا munaafiqummaa sani isaanii dabale jechuudha. Dhukkuba munaafiqummaa sana Allah subhaanahu wa ta'ala isaanii dabale. Akkuma zaadatu muriisan alarisii akkuma jettu sana. Aayannillee amantaan takka yoo ni figartee dubbatamtee maal dabaltiif? Zaadatu imaana warra rabbitti amane kanaaf imaana dabaltiif. Isaan kanaaf ammoo dhukkuma dabaltiif. Akkuma sani haalinillee dhukkubuma munaafiqummaa kanaa isaanii dabalee isaaniif ida'e jechuudha. ولهم عذاب أليم Isaaniif tahaadha. Qixaanni hedduu laalessaa ta'e isaaniif tahaadha. Inna Allah jaami'ul munaafiqiina wal kaafiriina fi jahannama jamii'aa jaa. Kanaaf innal munaafiqiina fi darkil asfali minan naari jaa. Qixaanni hedduu laalessaa ta'e isaan kanaaf tahaadha. Bimaa kaanuu بما كانوا yakzibuun. يكذبون Sababaa isaan gartee kijiban ta'aniif jechuudha. Kijiba malee dhugaan biran jiru jechuu jara kana. Amantaan isaan biran jiru. Afaaniin nama rabbiiti nama kanaati ilma nuutu nama kanaati wanti kanaa jechuudha. Afaaniin lafaan lafu malee homaan jiranii. وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم وقون في إسان جدم لا تفسدوا في الأرض دجي خيستي بدين دلقنا دجين بلسنا ربي سبحانه وتعالى إرقاء خيستي إرقودا كتاب التنبولا قرآن في
واي أمنتان جم خانتي جم حديثتينس رب سبحانه وتعالى بيسيس نبي محمد تقوليتي بعد إصلاح حاجة ما لي بدي تشيت أنا نتوصل كني جرجع رجولي رجولات كتاب الرتبوفني بفخنا جيتشو ربي خنا نبيتني بفخنان نتوكي توم ستاني جراتو أبدني جرو الدنيا في آخرة سنين تلتي جيتشو ربي تلتجر خنا بوجون في سان جدم دجيم بلسنا بدي دجي خيسة دلقنا جرتي قچيلا أكي خنو قوي سان جدم قالوا إنما نحن مصلحون قالوا نجد جرتين كن إنما نحن مصلحون مالقا دمير فصلي خنا إنما خنان برنوتي تلچو دابا نوتي تلچو دا نوتي نوتو إسنرا تلچا جرا مالي دچي بلسا هنجرو خان دچي بلسا جرو خان آدانا ما فجاسا جرو خان أمتا ولت بوسا جرو إسني مالي نومتي برنوتي تلچو دا بفخانا نبيخا جرا نبيخا دا أكنا نمان جت جتشو ألا إنهم المفسدون مالي فيغا على دغايا على حرف تنبيه جاني من تحقيق ما بعده جاء ما بعدم ونسي بودة الأفقون دبي قواتو كجتشو إبسا على دغايا جتشو دمق جتشو قرنا وليغالشا مي وان جبدو نسنتهما جتشو رمي دغايا إنهم إسان سني هم المفسدون هم المفسدون كسدوبا على نس جبيس إنا لن جبيس جملة اسمية جبيس هم خنان جبيس خنابو على نجايا إنهم إسانسون هم المفسدون إسانو ماتو دچي بلسور إسانو ماتو دچي خيستي بديد لغو أمالي أفاني نتولچنا جي أمالي مال ناتول چاجرا مال ونسان تولچنسون مال بصبر إسانو ماتو بديد لغو دا إسانو ماتو دچي بلسور kuni wanni dachii balleessu haqa jiru fudhatuu dhabanii na beekuu dhabanii amantaa beekuu dhabanii ergaa kiyya beekuu dhabanii kafranii dilawwan adda addaa dalaguu kanaatu balleessuudha jechuudha duuba. ولكن لا Isaanumaatu balleessu يشعرون walaakin laa yashcuruun ولكن لا يشعرون ammoo isaa waan beekan jechuudha. Hanguma gartee beeyladaan beeytu takkallee nama waa beekuu miti. Hingaltuu fi har'aan inni cufaman ga'a. Cufamnee ashanyee jirra. Ammas jechuudha wanta kan beekan. Yoo zaahiruma jiru addunyaa taate malee, yoo akkuma beeyladatti jiraatu faa taate malee, yoo horuu taate malee, yoo waa nyaatuu taate malee, akkuma kama ta'a akkuma naannoo naannoo masu wallamu. Kanaafuu kana yoo taate malee waa mulaa shuruun isaa waan beekan jechuu jedhamteen kun beekumsuma hin qabne hin cufee amantaa fudhatuu hin danda'an waan ta'aniif waan kana bifa kanaan namni kanumatti itti gahuu waan hin dandeenyeef jecha ergaa ergee silaa rabbiin kitaaba buusee bifa kanaan deemaa kan jiru haroommoo isaa waan kanarraa cufamanii waan jiran jecha ammoo kana haa jennu isaa waan beekan jedhan anguma beeyladaa takkallee. وإذا قيل لهم آمنوا Hogguuni fi isaaniin jedhame jara kana aaminu jarana waan amanne rabbiilleen isiniin ja'a afaanin fayyaa nagaa amanneedhaa miti dubbiin tuni sodaa kaaliqaatiin deemtanii qixa sirriitiin amantaa keessan sirreeffattanii bifa kasiitiin deemuu qabdan hogguun fi isaaniin jedhame aaminu amanaan hogguu isaaniin jedhame كما آمن الناس akka namni amanetti jechuudha. Akka namni amane jechuudha. Namni kun kam yoo jennu Nabi Muhammadii fi hordoftoonni isaa jechuudha. Muhaajirtoota dhugaasan ansaarota kan ummatoota gartee qixa sirriitiin dhukkuba kana qabne isaan akka namni amanetti amana akka Nabi Muhammadii fi hordoftoonni isaanii isaa qixa sirriitiin jala deeman kun amanan kanatti amanaan hogguu isaaniin jedhame. Imaana akka kanaa kana imaanan ka imaan innaas akkanaa kana akka Muhammad kan akka gartanii asaabota jajjaba muhaajirtoota fi ansaarota ka dhukkuba onneen isaanii hin qabneessa bifa saniin
akka ormi akka namni amanetti amanaan hogguu isaaniin jedhame oolu قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء waan ajaa'iba jedhe qaaluu ni jedhan duuba anu'minu sanuti ni amanna kama amana sufahaa'u akka gowwooleen amantetti amannaadha nabi muhammadii fi hordoftoonni isaa qixa sirritti warreen ni amane jettan kana biyya tolcha ka jettan kana nuun biyya balleessan kan nuun jettan kana hurmaa fi maasiyaadha munaafiqummaan kun sirrii miti ka jettanii nu dura dhaabbattan kana sanuti ni amanna akka gowwooleen warreen gartee waan takka yaaduu hin dandeenye warreen waan takka beekumsan qabu jaruma keenya gurguddaa kana akkasitti amanna akka gowwooleen amanteetti wallaaluun kun akka amananitti nuti amannaa jedhan jechuudha. ألا إنهم السفهاء Haalinni deebisaa kenna. Alaa dhaga'ame mee dammaqaa jiran dubbii hubadha jaraa wal qabnee jirra. Innahum isaan sun hum isaanuma qofaatu as-sufahaa gowwoolee jechuudha. Gowwooleen akkamitti Nabi Muhammadii fi asaabota qaceeleen kanaan jedhan jarattiin kun qaamni kun asuma keessa jiraata. Wajjumaan qaraa, wajjumaan salaata, wajjumaan gartee soomanaa. Qaamni kun rakkoo qaba. Alaa dhagaa innahum isaanumaatu hum sufaa'u isaanumaatu gowwooleedha. Isaanumaatu wallaaloodha. Warreen gartanii sammuun isaanii rakkoo qabdu hawaa takka illee fahamuu hin dandeenye. Isaanii malee waajjira keenyaa mitiya. ولكن لا يعلمون Ammoo isaan akkasuma wajjii waan kana hin beekan duuba. Dubbiin gara keenya jirti hin beekanii bar nurratti cidhiiban. Gamana as dhiiban duuba ijaa'iba rabbiitu. Gamana as dhiibanii walaakin laa ya'lamuun ammoo kan akkana haa jennu isaan hin beekan jechuudha. Hin beekan wanni tun hin galleef. Maaliif inni cufe gaa rabbiin cufee jira akkuma haasofne san irratti firmaa isaan irratti godhee jira. Akka waan takka hin fahamne godhee jira. Kanaafuu jechuudha isaan ammoo waan beekanii amma dura taraa lama laa shu'uruuna jedheen hanguma beeyladaan beektu takka illee hin beekanii jedhe. Amma ammoo waan beekan duuba beekumsuma takka hin qaban jechuu jaratteen kuni rakkoo guddaa qabanii jedha duuba. وإذا لقوا الذين آمنوا Jarattiin kuni laquu laqayoodha asliin isaa. Kanaafu jarattiin kun hogguuni fi qunnaman alladhiina aamanuu الذين آمنوا warreen amani hogguuni fi qunnaman قالوا walafaan dhufanii gaa amma istiqbaala walitti ta'an jechuudha. Warreen amani hogguuni fi qunnamanii argan ooluuni jedhan. آمنا Amma nuti amanni jedhamas. Amanni akka isin jettan sanitti hogguu duraa gaa anuuminu kama amana sufaa'u jedhani. Amma immoo amanne jedha. Gareen takka kama asii Nabi Muhammad fa'aa wajjin asaabota kanaa wajjin jiraattu jira duuba. Gareen gurguddaan jibbaa guddaa qabu kophaa'uu bahee jira jedhan duuba. Hin dhufanii hubar. Isinummaan nuu fidaa achi dhaqaa irraa nuu fidaa malee nuti wanni achii biraa goonu hin jiru. Jarri gowwooliidha wallaaluudha. Sammuun isaanii sirriin dalaydu. Kun immoo kitaabummaatu ahwaalummaa akka waan itti fideeyu fakkaata. Kun rakkoodha jedhaniiti gurguddaan hafeetu jira jedhan barnoota kana. Asittuu hin deddeebi'u jedhani. Warra hanga jalee kanaatu formishiina guuru kanaatu yoo nutti illee lolallee nutti ajajanillee hin beeknu jedhanii asii yaa. Hogguu qunnaman warreen amanan hogguu qunnaman qaaluu ni jedhan amanne jedhan duuba. وإذا خلوا إلى شياطينهم Laaluun shaatiin isaanii jajjara sadii. Gurguddaa asii dhufnee jiraaman. Wayidaa kaloo hogguuni fi jarattiin kuni deebi'an ilaa shayaaxiinihim gara gurguddaa isaanii shayxaanawwan isaanii jedhamu shayxaanii bar shayxaana jedhan gurguddaa isaanii kana gara shayxaanawwan sun ka'ee miti hasaaniiti. Gara shayxaanawwan isaanii gurguddaa isaanii hogguuni fi jechuudha deebi'an. قالوا إنا معكم Qaaluu ni jedhan duuba aboo jarri way isin garagalche jedhanii gaafatanii bara. Jarri waan nu garagalcha formishiina guuraa jirra malee akkuma hojii kanarratti isinillee waliin quba qabna wal quba qabna waan ta'eef qaaluu ni jedhan
innaa ma'akum nuti isin wajjin jirra wani nu jijjiirin jirtu jedhanii gurguddaa isaanii kana. إنما نحن مستهزئون. Ammas innaa fi naxanuun jabeesse haaya bar nuti isaanitti hanjamaa godhoodha qishnaa itti godhoodha. Wajjin haqiiqatti wajjin deemna isinitti fakkaatin isaan sanitti hanjamaa godhoodha. Nun shakkinaadha. Formishiina yeruma cufaa isiniif guurraa fayyaa nagaa gartanii akkanumatti amantaa da'oo godhannee akkasitti deemaa jirra malee rakkoon takkaa hin jirtu. Isinillee nagaya nuti bifa kanaan irratti mummudhadhaa jettanii nu gootanii bifa sanii wajjin deemuun kunis bu'aa guddaadha. Agama addunyaatti jechuun qoomu yafraquuna jaaga. Lolumaa fi rakkumaan nurratti uumama jedhanii bifa kanaan deeman malee homaa isaan biran jiru jaa jira. Nuti bari isaanitti hanjamaa godhoodha qishnaatti godhoodha jedhan. الله يستهزئ بهم. Allah subhanahu wa ta'ala isaanitti hanjamaa godhe jechuudha. Qishnaa godhe. Ladii taliiqu billahi subhanahu wa ta'ala. Laa istizaa'an ka istizaa'i al-makhluuqiin agaa. Kanaaf Allah subhanahu wa ta'ala isaanitti duuba qishnaa godhaadha. Akkatti jarattii tanaaf hinaftu. Kanaafu Allah subhanahu wa ta'ala isaanitti hanjamaa godhaadha. Galata waan kanarratti isaan qixaaxuuf taa'a. Kanaafu waan akkanaatu jira jechuudha. Amma gaafa warra mu'minaa kana dura nuurri deemtu maaliif nuura keessanirraa qabsiifanna? Nuu qabsiisaa hogguu jedhan qaalan zuru qalbii waraa'akum faltamisuu nuuranii hajuusan. Mee achi deema ifaan kun kan nuti dhufneef bakka nu addunyaa sanirraa qabsiifannee dhufne ibaadaa teenya tukkatti nu ishee nu dura deema malee wanti namaa qabsiisan hin jiru. Gama sachi deebi'aadha. Gama addunyaa deebi'aa qabsiifadhaadha jechuudhaan bifa kanaan jecha mu'mintootaa saniin Allah subhanahu wa ta'ala isaanitti jechuudha qishnaa godhaadha hanjamaatti godhaadha duuba. ويمدهم في طغيانهم. ويمدهم الله سبحانه وتعالى إسانب دبل دوبا. إسانب دبل جرى خنافني دبل جتشودا. الله سبحانه وتعالى إسانب دبل. إسانب تكاو قبل لي جاء جيراني غلامة دبر خن قباتا أبو خن أمو إسانب دبلا يعني جرى مولي بفكرنا لين مجيرا حتى وما ركون قبول لا تشون مسينا جاء جيراني ويمدهم الله سبحانه وتعالى إسانب دبلا في طغيانهم. في طغيانهم. حسابا به ساني خيست جلنا ساني جلنا إساني خيست حسابا به ساني خيست حسابا به ساني خيست وسنا دبرو جتو كفر ما خيست وسنا دبرو خيست الله سبحانه وتعالى جلنا إساني خيست كفر ما إساني خيست إساني في دبلا إساني في قبا تنججرو تكاو إساني في دبلا حسابا به إساني خيست جلنا إساني خيست كفر ما إساني خيست يعمهون. في طغيانهم يعمهون. يعمهون يجو إسان سوني أما أوهالة تنججو يراتين كوني أما أوهالة تنججو أما أولا أما أولا إساني خنافو تكاو تبعتو حالة تنججو تكاو مو تورو حالة تنججو تكاو مو جلين إساني خنان كيست دتيبو حالة تنججو دا أسكي سنبهان ججو. أولئك الذين اشتروا الضلالة. أولئك إسانان سن الذين إسانان سن اشتروا الضلالة كفرما بيتا تنججون كون كان كفرما أبا تنججون جيرتو جاء جيراني جيرتو أصنتين فاستبون على الهدى اللي جاء خنافو إسانان سن ورين جلنا كفرما أبتاني جتو بتاتونكو بالهدى بكا سيلان جتو دا إيمانا لا بكا سيلان نمي إيمانا أبتو ورين كفرما أبتان جتو شيراني حقيقة بالتافي قرقر حسن جتو هاتو جتو دا لسان عربي وانتف ببخانا رتي دبسي جتو
Kanaaf bilisaan Arabiyyi mubiin waan bu'e. Isaanan suni warreen qabatan takkaa fudhatan abdalaala kufrummaa bilhudaa bakka qaceelloo jechuun bakka imaanaa jechuudha. Bakka silaa namni amanu isaan kufrummaadhaaf fudhatanii jirattis. فما دوبه ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم ناقني إساني وانتفوني دو على تجارة تنجيكم من عذاب عليم جاني خنابو دلدلوا ربي وجه دلدلته جاميتي يبقى قرتي امانتانكم الى العالم خالق وجه شراقته جاميتي الى العالم ببيئكم لم ببيئكم الذي بايعتم به غرغرة بيتا جيتوني اكسنتي بفسني دلدلوا تخياج العالم امانتا خستي كما خالق خينيا خنافو فما بها تجارتهم نغني ثاني وانتفون انتفون مالي أكخنا نم إرتك على دو إتمرة إني رافو بنجر نقدني إنساني وأنت الفوني وما خسارة كانوا دلقني مهتدين خسر الدنيا والآخرة كجوسا خسر الدنيا والآخرة كجنوساني نقدني إنساني وأنت الفوني سلان في الكما خنا قال لك إنساني قال جماعة دي بدالك إنساني قال سنارة دي سلان أكاسان أجلو قبتني إيمانك قبتني ديماني فايدة قدادة رب سبحانه وتعالى جنتاني لبو ساني رابطة تدور خنافو إسان أكوان قرقراني خالين يجور إن الله اشترى من المؤمن خنافو بفخناتو ديما خنافو نقني ساني وان ترفعوا إليه وما كانوا مهتدين مالي في نقني ساني ترفعوين يوجن وما كانوا مهتدين في قوة التعليل إسان waan taane qaceeloon taane jechuudha. Waan hin qaceeliniif jecha nagada akkasiin fuudhuree rabbi haaliin akkaataa itti irraa fuudhu qabaa akkatti deema akkatti isin irraa fuudhama bifa akkanaatiin lafa kaa'ee jiru waan ta'eef isaan ammoo waan taane qaceeloo waan taane jechuudha. أسمع بالله شيء Gaarii inshallah.